Yooyaa harka fuunee akkam jirtu egaa chaanaalii seera qabeessa ta'e kan monii kaffaluu danda'u akkamiin banna kan jedhuu fi egaa add account kan jettu cuqaasna yeroo tokko yuutuubii keenya keessa erga seenne kana booda gara imeelii create gochuutti nu fida. Egaa bakka kanatti create account kan jedhu haaraa waan bannuuf create account kan jedhu yeroo tokko cuqaasna. Kana booda for myself kan jedhu kan dhuunfaadha. For my child kan jedhu kun immoo kan ijoolleedha. So to manage my business kan jedhu kana filannachaadha sadaffaarra kan jiru. Egaa first name irratti maqaa keenya filanna. Maqaa barbaadan gashuu dandeessu jechaadha. So next irratti maqaa abbaa keessanii gashituu lammaffaa irratti jechaadha. Egaa kan erga guuttanii booda next kan jettu cuqaastu. Kana booda asitti maqaan barri dhalootaa keessanii yoo xiqqaate akka Awurooppaatti 21 ol ta'uu qabdu waggaan keessanii jechaadha. Yoo xiqqaate 18 ol hanga 21tti guuttachuu dandeessu jechaadha. Kanaaf isa sirrii ta'een banuu qabdu jechaadha. Ragaa qulqullaa'aa ta'een banuu qabdu. Egaa fakkeenyaaf durbootaatan fiimeelii dhiirotaatan immoo meelii guutuu dandeessu. Yeroo tokko next jettu jechaadha. Egaa imeelii naaf filatee jira yookiin Gmail ofiisaa naaf filatee jira. Tokko cuqaastu kana keessaa ilaaltanii. Egaa next jettu achi paaswoordii barbaadan create gootu. Paaswoordii keessan erga create gootanii booda next kan jettu kun jirti jechaadha gajjallaa kana. Paaswoordii keessan garuu as kennu barbaadu paaswoordii jabaataa gochuu qabdu. Paaswoordii cabuu hin dandeenye kan namni chaanaalii keessan cabsuu hin danda'u. Kana booda next jettu jechaadha. Egaa asitti bilbila keessanii mazaggabuu qabdu jechaadha. Bilbila qabattaniini mazaggabuu qabdu. Booda yoo isin jalaa badii fi kan ittiin hundeeffachuu dandeessan chaanaalii kanaa jechaadha. Kanaaf bilbila keessaniin mazaggabuun bu'aa guddaa qaba. Next gootu jechaadha asitti. So steepii kanallee bilbila keessaniin mirkaneessee jira. Egaa xiqqoo ziqqi gootanii addanatti seerota teebilii garaa dhufanii seera qabachuu qabdu waan tokko kan jedhudha. Kana hunda dubbistanii ni tasuma nama walii gala kan jedhu irratti girii kan jedhu qabu yeroo tokko. Egaa seeronni kun yeroo qabaattan immoo dubbisuu qabdu jechaadha. Boodara waan sin fayyadudha waan ta'eef osoo dubbistaniitii bareedaadha jechaadha. Wantoota yuutuubii irratti gochuu qabdan wanta hunda bartuu jechaadha kanarraati. Kana booda girii kan jettu cuqaastu gara itti aanutti ceena jechaadha ammallee. Egaa amma tootaalii xumureera waan ta'eef accept jettaniiti seentu jechaadha. Google service kan jedhu kana accept kan jettu gajjallaa jirti. Yeroo tokko accept kanaan gara chaanaalii keessaniitti ofiisa isin deebisa jechaadha. Waaw baay'ee namatti tola. Imeelii create goonee deebine jechaadha. Amma asirratti maal goona? Chaanaalii create goona. Imeelii bannee waan ta'eef amma chaanaalii create goona jechaadha. Chaanaaliin keenya osoo hin banamiin imeelii qofa yoo verify goonee biroo hojjechuu hin dandeenyu jechaadha. Kanaaf bakka kanatti bakka milikinni maqaan keenya jirtu aayikonii maqaan keenya jirtu cuqaasneeti chaanaalii create godhachuu qabna jechaadha. Chaanaalii maqaa barbaaddan. Egaa chaanaalii imeelii keessan irraan maqaa adda ta'een create gootu. Isiniif galee miti. Yeroo tokko ni cuqaasna jechaadha. Your channel kan jettu kana cuqaasna yeroo tokko. Kana booda chaanaalii haaraa create godhanna jechaadha amma. Isiniif galee imeelii bannee maqaa kanaan banuu barbaaddu chaanaalii maqaa imeeliitiin. Fakkeenyaaf ani maqaa imeelii dhiisee tamuu official jedheen bana jechaadha. Maaliifi chaanaalii waan ta'eef maqaa of danda'e ta'uu qaba. Kanaaf chaanaaliif maqaan imeelii keessan garaagara ta'uu qaba jechaadha. Egaa tamuu office jedhee filadheen jira. Egaa create kan jettu cuqaasna jechaadha. Yeroo tokko create gooneera jechaadha. Channel created jedhe. Created ta'ee jira kan jedhu. So amma next maal ta'a? Chaanaaliin kun akka inni seera qabeessa ta'u akka inni galmaa'uu fi verify step 2 gochuu qabna jechaadha.
step 2 verification gochuudhaaf Chrome keessa seennaa. Chrome erga seennee booda new tabii kana cuqaasnee kana booda bakka inni xibxaabii sadii jirtu kana cuqaasnaa. Desktopii goona jechaadha. Desktop kan jedhu kana goona. Kana booda akka kompiitaraatti fayyadamna bilbila keenya. Kana booda YouTube keessa seenna yeroo tokko. Maaliifi amma chaanaalii kana verify gochuuf jechaadha. Akka chaanaaliin kun hin hatamne sin ta'uu keessan akka mirkaneeffatu kana booda verify ta'e jechuun chaanaaliin keessanii maallaqa isiniif argamsiisuu danda'a jechaadha. Gara fuulduraatti yoo jabaattanii irratti hojjettan. Kana hin gootan taanaan garuu fayyumadha jechaadha. Sin jalaa gubata. Yeroo baay'ee chaanaaliin nu jalaa gubataa, nu jalaa badaadhu. Chaanaaliin monii hin hojjenne irratti fayyuma guddattaniinaan bu'aa isiniif hin qabu jechaadha. Kanaaf maal gochuu qabdu? Isa nama isinitti agarsiisaa jiru kana step 2 verification kan jedhu jira jechaadha. Kana gochuu qabdu jechaadha. Kanaaf amma egaa bakka milikinni maqaa chaanaalii keenyaa jirtu kana cuqaasnaa. Yeroo tokko erga bakka milikinni maqaa chaanaalii keenyaa jirtu kana cuqaasnee xiqqoo zoom godhee isinitti agarsiisaan jira. YouTube Studio kan jettu kana keessa cuqaasnee seenne jechaadha. Maaliifi chaanaalii keenya amma verify gochuuf waan ta'eef verify step 2 gochuuf waan ta'eef YouTube Studio kan jettu kana keessa seenne jechaadha. YouTube Studio gaafa cuqaasnu seetingii chaanaalii keenyaa kan dhuunfaa keenyaa keessa nu seensisaa jechaadha. Kana booda maal gochuu dandeenya? Chaanaalii keenya gara barbaannetti xuxuquu yookiin immoo hoogganuu dandeenya jechaadha. YouTube Studio keessa seennee kana booda verification step 2 kan jedhamu sana iimeelii keenyaan bilbila keenyaan hidhachuu dandeenya jechaadha. Kana booda sa'aatiin keenya yoo guute, subscribing keenya yoo guute monii hojjechuu dandeenya jechaadha. Kan hin goonu taanaan garuu monii hojjechuun hin yaadamu. Chaanaalii YouTube irratti bantanis banuu baattanis verify hin gootan taanaan egaa haala kanaan YouTube Studio keessa nu seenseera. Kanaaf verify hin gootan taanaan maallaqa isiniif hin hojjetu yoomiyyuu. Egaa chaanaalii keenya xumurarra kan jirtu kana seetingii bakka seetingii milikiitiin jirtu argaa jirtu caafii xumuraarra jechaadha. Kun zoom godheen isinitti agarsiisa. Caafii xumuraarra ishee jirtu kana yeroo tokko cuqaastu jechaadha. Seetingii milikiitii kan qabdu kana. Kana booda yeroo tokko gaafa cuqaasnu akkasitti nu seensisa. So haala kanaan argaa jirtu jechaadha. Egaa nuuf bakka kamitti akka verify gochuu qabnu, verify maaliif akka barbaachisu ilaalaa jirtu bakka inni seene jechaadha. Seetingii bilbila keessanii kan YouTube keessanii seeraan sirreeffachuu qabdu jechaadha. Haala nama isinitti agarsiisaa jiru kanaan verify gochuu qabdu. Egaa haala kanaan chaanaalii nuuf fidee jira. Egaa kunoo haala kanaan nuuf fidee jira. View or change Google account setting kan jedhu kana seenne jechuudha. Yeroo tokko cuqaasnee Google account bakka jedhu kana. Kana booda gara seetingii mataa isaatti nu fudhata jechaadha. Kunoo haala kanaan fidaa. Xiqqoo garanatti ziqqi gooneeti. Egaa kunoo security kan jettu kana keessa seenna. Kunoo step 2 ofiidha jechaadha. Step 2 kan jedhu kana banuu qabna dirqama. Kana booda xiqqoo ziqqi goone get started kan jedhu cuqaasna jechaadha. Egaa get started gaafa cuqaasnu haala kanaan bilbila nuti ittiin banaa jirru kana mirkaneessa jechaadha. Continue jenna jechaadha. Continue kan jettu kana cuqaasna. Egaa biyya filanneenaan tootaalii ofiisaa lokeeshinii nuuf gashee jira. Send message jenna jechaadha. Bilbila keenya irratti verify haa godhu jenna. Kana booda message nama dhufee galaa. Kunoo ammuma verify godheen isinitti agarsiisa jechaadha. Step 2 verification suni onii ta'a jechaadha. Sun onii ta'e jechuun immoo maalidha? Monii hojjechuu dandeessu jechaadha. Kanaaf message isiniif ergame bakka kanatti guutu jechaadha. Egaa message sana kunoo guuteen jira. Message naaf ergame sana kunoo guuteen jira jechaadha. Turn on kan jettu gootu jechaadha. Hin bantu. Turn on kan jedhu kana bantu jechaadha yeroo tokko. So haala kanaan verify gochuu dandeessu. Kana booda namni kamillee kunoo verified jedhee mirkaneessee jira bilbila.
namni kamillee chaanaalii keessan atuu hin danda'u qallaaliitti salphaatti jechaadha. Akkasuma immoo chaanaaliin keessan gaafa sa'aatiin isiniif guutu monii tiraakii isiniin godhachaadha. Akka isin hin hojjenne hin taasisu jechaadha. Kun siitaappiin kun warra yuutuubii fi dhaabbata yuutuubii fi akka isaan sekiriitarii keessan ta'anii isiniif eegan gaardinii ta'anii akka isaan isiniif eeganii fi riileeshinii isaan qaban akka isaan eeganiif karra bantuuf jechaadha. Kanaaf kun xinniqaaqee yookiin of eeggannoo ta'uu qabuufidha. Kan warri yuutuubii kana godhanii kana fakkaata. Egaa leenjii ittaanu barnoota ittaanu irratti wal agarraa. Sabskraayibii nuuf godhaa, laayikii, sheerii nuuf godhaa. Hiriyoota keessan bukkee yuutuub kaataagoriin akka geessisutti sabskraayibii godhaa. Gaaffii qabdan immoo kana hojjedhu kan jettan yoo isiniif danda'ame koomentii irratti barreessaa. Waan isinitti tole dubbachuu dandeessu jechaadha. Galatoomaa, turtii gaarii.